maatii kootii egaa akka balaa konkolaataa irra ga'eera. Haadha kootiin illee balaa konkolaataa na rukuteeraan dhukkubsachaa jira nan galaa hin jenneeni maaliif haati koo dhukkubsattuudha. Hirrina dhiigaa qabdii hin kuffisaa ibiddatti hin siqxu. Idduma argetti kuffisa jechuudha. Kanaaf jecha haadha kootiin himne. Isaa booda bakka ani dhugaadha baay'ee warri yuutuubii adda addaa qabdanu haga nama arrabsitanii arraba geessitanii yuutuubii keessan najjastanu kunoo seenaa dhugaa seenaa shamarran biyya arabaa jedhaati yuutuubii irras geessaa bakka hunda geessaa sagalee jaraa kana haga ta'e namni sagalee haa ta'uu fi bakka jarri rakkatanitti. Innaa dhugaa seenaa nama gaddisiisudha dhugaa waaqayyooti jechuudha. Namni keessa namaa hin beeku fuduuba namaa beeka. Innaa bakka isaa booda haadha koo gaafananii biyyaa bahee haadha koo gargaaru jammaru haadha koo midhaan nyaachuu jalqabdu mana namaa dhaabachuurraa mana namaa keessa hojjechuurraa gaafan deebisu haadha kootti illee obbolaan gara abbaa koo jechuudha. Dubbachuun barbaadu miidiyaa kanarra nama baay'eetu nama dhaggeeffata firoonni baay'eetu jira. Akni jiru akkasumatti haa taa'u gaariidha waan hundumaaf iyyuu. Utoon isaan jiru ofii koo fayyee asii fayyee balaa konkolaataa waaqayyo na oolchee fayyee sisteerii koo egaa bakka anaaf iyyuu ta'ee isaan dhukkubsadhu keessatti bakka obboleettiin koo dhuftee haa hojjetattu mana namaa deemnee hojjechuurra isheenis dhuftee haa hojjetattu jedhee toon isheedhaaf yaalaa jiru sisteeriin koos. Heerumtee achi abbaa manaa wajjiniin illee walii ta'uu didanii garaatti hafee isaa booda deessee mucaan gaama sana harkaa bahee isheenis deessee 7 sadiitti duute. Nama laman dhabe jechuudha. Ji'a tokko toon guutiin nama laman dhabe. Maaltu immoo na dhabsiise rakkina gaha. Toon akkuma warra kaanii dhaabadhee illee awwaallachuu nan danda'a rakkinadha. Kanaaf waan hundumarra darbee deebisee hojjetadhee nan galeetaniin bakka yookiin dhugaa dhabboloota koo as keessatti shaamaradha waan wal dhoskinu qabnu inni dhiiraa immoo obboleessa keenyadha. Ani nama gaa'ilatti milkooftuu miti utumaan baradhuuti bakka milkooftuu miti dhala nan qaba dhala koofs nan gargaaradha dhala koo namni gargaaru hin jiru obboleessi hin gargaaru obboleessas hin qabu obboleessi nani qabu nun gargaaranii akkuma beektan akkasumatti beektu warri beektan beektu ciitii baasoo otoo hin taane jechuudha. Dhala koo gargaarrachaa haadha koo gargaarrachaa isaa booda gadda obboleettii koo asumatti xumuradhee gaafa nani gadda sana isheen awwaalamtee guyyaa jimaataati isheen roobii awwaalamtee guyyaa jimaataan dhaga'ee imimmaan koo buuseeta ka'een jarrillee jara miti bakka inni maddu jedhee dhoksadheetaniin imimmaan koo xaragachaa hojii itti fufee otoo jarratti hin himatiin jechuudha. Otoo warra obboleettii konna jalaa du'e ani boqochuun qaba yookiin galuu qaban jenneen yoon gale maalittan gala rakkinattan gala maaliif jennaan amma sa'aatii godhu irratti rakkinarra jirti jechuudha. Maatiin biyya keessaa kasasanii lafarraa fudhachuudhaaf waan hunda gochuudhaaf sababiin kunis sababiin ani bahee ishee gargaareef jechuudha. Ammas rakkinattan gala maalittan galaan kan hin jedhu achuma taa'ee du'a obboleettii koos dhala ishiis achumatti obsee galee waggaa tokko booda galee haadha koos ijaan argee waan hunduma bakka waan hunduma ijaarrachuuf humna ofii ani dubartiidha namni na gargaaru hin jiru waan hunduma gochuuf jechuudha. Nan dhiiseetanis ammas waggaa tokko haadha koo bira tureen haadha koo biraatoo gadi bahee biyya alaatiin galee yookiin biyya arabaatiin galee jedhee gadi bahee otoo gabaa biyya abbaa koo keessan naanna'iin otoo gadi bahee nama tokko wajjiniin shayii dhabunadha jedhee yookiin obboleettii yookiin obboleessa yookiin fira wajjiniin gadi bahee kolfaa warri kolfitan dhugaa waaqayyootiin argine madicha jechuudha. Warra birri nurraa warra arabaa shaamara biyya arabaarraa nyaatedha sin madaan qabdanii. Innaa bakka isaa booda waggaa tokko taa'ee bilookii godhaa naani warra jala deemee kolfu bilookii godhaa fala kodhamnaanan ammas gara biyya kanaatti deebi'e jechuudha. Ammas mudannoon biyya keessatti naaf namne nan deema jedhee yeroo nan jedhu boolee keessatti qabameen deebi'e kuma 25 narraa nyaatanii jechuudha. Kuma 25 narraa nyaatanii gisee lama boolee keessa galee boolee keessaa deebi'ee isaanis abdii koo muranneetu mantattaafadhu kun dhufee waggaa sadaffaa as keessa hojjechaa jira. Waa baay'eetu nama mudataa rakkina malee wanti biyyaa nama baasu hin jiru. Ofan jijjiira maatii kon jijjiira dhala kon jijjiira jenneetu biyyaa baane gaafa biyyaa baanu akka biyya teenye intala baluu biyya alaa jirti itti toleera. Victory ofirra keenye yookiin waan tokko ofirra keenye gaafa boqonnaa qabnu keessatti yookiin daqiiqaa qabnu keessatti nuti bakka sammuu keenya boqochiisuuf asirra baanee TikTok irra baanee waan garaa goonu itti toleera sheettoo itti toleera jedhame akka jedhamu miti waa baay'eetu jira.
isiniin jechuun jaaladha dhugaa waaqa seenichi baay'ee dheeraadha ingaa kanuma irratti isiniin jechuun jaaladha obboloota koo dhugaa baay'ee eebbifama obboleessa koo mubee gooftaan si haa eebbisu eebbifamee ammallee umurii dheeraa jiraadhu ani dhugaadha miidiyaa kanarratti eeyyee dhugaa waaqayyooti dhugaa namni jabaadhu naman jedha malee hundumtummoo hin darbaa har'a rakkinnichi akka kaleessaa haadha kos maalirra geessa jirta qabu abuuyii kana hunda keessa baatee kaatee hadha'oo maalirra jirta. Har'a ammoo kunoo haadha kos gargaarradhee haati kos biddeen nyaattee haati kos elmachaa jirti otuma dhukkubsachuu otoo har'uma ganama duutee jedheeyyuu hin boo'uu fi rakkina kaleessaa sana keessaa baatee jechuudha mana namaa arrabsoo namaa ceephaama namaa keessaa baatee har'uma ganama duute jedhanii natti manii ani nan kolfa malee haadha kootiif illee gaddu jechuudha gargaareera biddeen nyaatteetti. Elmatteef qabbanofteetti hariira mana namaa kajeelaa turte dhadhaa mana namaa sammuu ishiirra hawwaa turte waan ta'eef har'uma ganama too duute hin jedhu ishii anaadha koo asirratti hin xumura deebisee ofii qommo jechuudha egaa badiin biyya wajjiniin godaansa jedha Oromoon waan ta'eef 2015 gara dhuma gara buraayyuutii lafa bitadheen laficha ammammaatti akkasumatti taa'ee jira yookiin hin gurguradhu yookiin irratti hin ijaarradhu isa kanammoo dhiiraa fillaadhe miti yookiin nama tuularraa nyaate gaa'ela si wajjin godhanna jedhee nama tuularraa nyaate miti waan ta'eef inni kaan fooqiyyuu diigaa jira fooqiyyuu dhabaa jira waan ta'eef kun lafti kun homaayyuu miti kan hin jedhu isa kanallee of keessa galchee hin jiru amma immoo waaqaaf haa galatu gara hambootii bitadheen jira gara biyya kootiis kaaree 200 bitadheen jira haadha koo fi dhala koorraan kanafe haadha koo fi dhala koorraan kanafe haadha koo fi dhala koorraan kanafe eenyuma tokko ani naman qabu firan qabu jedhee dhiira na gaafatus fuudhaafis haa ta'u fuudha mitiifis haa ta'u narraa nyaachuufis haa ta'u eenyuma keessummeessee cinkoo tokko nama tokkoof dhiiradha jedhee boru gaa'ela wajjiniin dhaabbadha jedhee meezoo tokko kenneefis hin beeku yoon fedha koon ala akkasitti gargaare malee jechuudha ammas kunoo gooftaaf haa galatu. Yoon lafa bitadhes birrii nan qaba ofuma harkan jira yoon nan ijaarradha jedhes kontiraataa kennadhee nan ijaarradha jedheen namas amanuu dadhabee ofis amanuu dadhabee jabaadheetaniin waggaa kanaa booda galee yoon mana ijaarradhe yoon immoo bitamas lafa mana ijaarames yoon bitadhe hanin jedhuun abdii kana of keessaa qabaa amma jabaadha akka kaleessaa miti obboloota kootiif dhaamsanii dhaamu ammallee gabaabaatti jechuudha adaraa keessan onlaayinii irra teessanii nama tokko janajjantanii akkuma gaafa biyyaa baatanii rakkadheen biyyaa bahe namni rakkina malee biyyaan baane quufaan namni bahe hin jiru. Egaa jabaadhaa isiniin hin jedha wanti hundumtuu hin darba rakkinnis hin darba jabaadhaa isiniin hin jedha dhugaa. Malee yoon fixamne isa qaayyaa dadhuutii guyyaa biraatti immoo nagalchi jedhi waan hafe hojii akka fixatta ati immoo jabduu keenya ammas rabbi si haa gargaaru. Thank you wallahi. Namni kaleessa rakkatee rakkina sana hunda dabarsee ilaala. Bu'aa bu'iinsi ilaala. Rakkina sana hunda dabarsitee rabbiin haa galatu amma amboodhaas mana bitadheen jira jettee baga milkooftee hin darba. Jabaadhuuti immoo gara biyyaa galtee shiroo barbarree illee gurguranii jiraachuu yoo ta'e jireenya kee ilmoo keetti deebiitii jiraadhu siin jedhaa jabaadhu galatoomi akka kuftetti.